Ani aku aswar gede eligible jinnat era nitim bona male ma manam cegere lam de. Wallahi eligible jinnati di si wani wakat tunjuru karena namni bekama usne male nut. Adi ma si jecha ke eno siya mana duranu maka ke ubi ke di yo aka dugan dubban bete bar maka afarsa fitti mogga fatti afarsa. La dagai me amma nuti gafati biye jirtu sanillee si beeyna. Maka afarsa fitti mogga fatte. Gafa finfinnee jirtu sanillee si beeyna kaleessallee si beeyna dhallee si beeyna garuu yaa'u saahibumaa asirratti wal beeyna garuu ana akka ati mijattii qabdu mijattiillee akka ijoollee ganda isii taatan hin beekatta biyyaa san jechuu maashaallah miskiina. Wallahi baay'ee rabbi umrii waliin isin haa tursiisu sii galee. Yoo dabalatu yoo barbaaddellee rakkoo miti sun beeta. Namni haga afurii shari'aatu ajajaa. Garuu isin kanarratti eeyyamtee ijoollee guddisuudhaaf qophii yoo taate maashaallah Oromiyaan dhugaa dubbachuuf. Walii galanii jira rakkoo. Ma guddiste. Waan hunda amma itti hima san booda. Yoo akka jettan nullee barne suudii keessa naman qabna yoo barbaanne firoollee kaasuu dandeenya lafaan faarawa. Dizi madati ishi anille yo ati mujatti tana torbe matakkayu ubira yu galti marra seste wajjina soite mujatti ama ati jette wajjin amanti irra jijjiiratte asii demsan salaam alaikum nargitu duida fi garaaji an duida fi garaaji salaam alaikum Dhaggeeffadhu firoomsaan tokkichi waan takka fiduu hin danda'u tokko dibame rabbi haa deebisu karaa jira sun. Waa takka godhuu hin danda'u firoomsaan kophaa isaatti humnaan qabdu. Allahu akbar. Maqaa isaanitti haamuu keessan kanaafuu amma akka isin dadhabdoota taatan hubadheeraan. Namoo waan tan dhabdaniif firoomsaa waamtanii hamme. mada tin tuku fi amammale sani fi yaamne jadi anamma kasii sodataa jiru ila nageenyu mama qabdu ka ila mirkaana mana shaata qabdu kana dhabdee way jiddaan keessa qullaa deemtaa shakkaa jira tokko san dhabdee asota biraatiif bololu asoo abdiyyaar ka akkana godhaa wajjinaa jaala dhaggeeffadhu amma addugaa dubbachuuf muzammil Oromiyaaf muzammil wal fuudhanii baay'ee natti tola maaliif jennaanii fi mujattiillee baay'ee bareeddi maashaallah sii galee garuu haa ta'u abdii illee baay'ee bareeda garuu walitti hin deeman maaliif jennaan bakka jarri jiranitu wal adda namni wariin biyyuma ofiitiin bareeda sii galee kanaafuu biyyaa biyyatti ammoo walitti wanna jechuun waan hin fakkaanne sii gala umrii walirraa fixuu ta'a. Muzee fi mujattiin walirraa deemti afarsa. Biyyattu walitti oofaa bar biyya barakkaa ajaa'ibaatti irraa deemanis ammallee deebitee biyya waan naan sii jedhee. Muzee mujattii waan uffata tokko siifattu na fakkaata yoomiin ni bira dhage. Yooma tokki siifattee rakkoon qabu sii galee waan barbaade bareedaadha sii galamti maaliif jennaan sa'aatii barbaaddeetti mana isiitti buutee raahaa fudhachuu dandeessi. Ati mokkortu inni jaartii qaba atuun jirta. La. Dhaabi waan akkana. Inni abdii ofirraa mureera abdii. Rakkoon qabu wanta. Dhaabi waan akkana. Abdiin kutiin waan rakkoon qabu amina sun camii wanta qabudhani. Laa waan sanii dhiisi rakkoon qabu. Abdii. Ati mokkori rakkoon qabu rakkoon mokkori ati mokkori. Neena mooyyaa isiifidu. Laa dhiisi gara kiyya kanatti hafin jedhini abdii. Eshayye. Abdii yee nama siifiduume. Nama akkam. Ta'u hin sirrii miti. Taayaati waa hedduu na balleessisiisuuf deemta. Nama akkam aboo. Yoo waa fide yoo icciiti wayii waa dhufan. Icciitiin tamaadhe. Abbaa barbaadde fidi. Abbaa dhiisi haaqii gurbaa kana qilee irraan darbinii dhiisi haaqii. Dhiisi duubatti hambifadhu. Taaya abdiyyee. Ufitti amantani. Dhiirri waan hin godhette hin gooti fidi. Maal taayyeraa Wallahi fitta mana nu caalaa fitta mana abdiyyaa waan barbaadde fidi. Wallahi billahi fidi. Wallahi warabbal kaaba taa'ichiiti wayna baasisi. Ati maa waa akkana waa diiguu jaalatta koo yaabdiin. Sura isin eenyu as faaruu barbaaddan abbaa muudidhaan wayi. No, wallahi muudi miti. Kama dhugaati taa. Ina warra damtanii.
مالي ما Jala tani harka kennitanii dasna jedha. الله أكبر Arakee dhugaa jira sinjatti sila dhugaa waan arakee dhugaarta. Wala uummanni koonni Koi ufiina tuttu hiqanii daqiiqaa kudhannaa turi afarso. Wallaahi warabbal kaaba koi. ya kini di na warra dini anak tinggal gurbaa kan. sila kun eesaan nama warra dhufa kaatabannaata farso. Jiddaa mucaan kun eegana jiddaa kanatti du'ee baara keessatti akka wanna nyaan qurxummiin hin nyaan. Aba kaan illee amma oofee biraa dabarse. جنسة Ini ada kayak dua merata tidak kayak ladem kalbin hamarat. Namni ada kayak dua merata kalbin. أما فارسو أما نمني مزمل ميرا كيسا قلت فارسو سما Mal goleni bon. سما تدفع أكو أكنا يعني أما ميرا كيسا قلت أما جني جونا واميك أبر فاتارا Lah, tasa abdi elenar ka dere ta tanu bakabaya targe أبدي garu. ما لنا ترين جال على ربع جال يا أمن دنو أنت برا Har ka dere ta be ta bekan. Har ka dere ta masi taftafi kan andi sube ta ni. Nageenyi waaqaa isin haa baay'atu. أما سبب كيسان أمن تاجر تاني واقع سنجدين Laa. Ani sababa kiyya bichaa muzammila akka waan taane wallahi tuqullee hin barbaadu beeta. No. Ammallee Akka duraanii sana duutiin siyaatamee waan hin taane keessa seentee akka namni naa baaru nam miidiyaa kanarratti ufillee kabachiisee namallee kabachiisuu barbaada. Habibi. Mal fide sir. Mal vidal sir. Yoo akkana jedhe bar galaafatamtan jechuu amma isin awwaarrada jechuu adam. Wallaahi wa billaahi ilkariim sanuu ragaa qabatamaa wajji isin lachuu isin galaafadhe. Na jalaa hin haftan moo hin haftan? حبيبي صور شمران صورة متي فيديو كده لقاه ولا كليب يا برباد من No. Kara kilipiti tarina. Stop. Baka kilipiti miti kun. Stop. بكمال ترى Bakku mana gaan ko asi to batani de mamale. In kennitan moo harkan kennitan? Jedhi gootaadha maal ragaata goota. Jedhi Wallaahi wa rabbal kaaba harka kennaa dafa. Daqiiqaa 15 qofa isin kenna. اي صوب دامي تجد Harka kennaa wallaahi dafa harka kennadha. Sitaa wajji. كنا انه انت Wallaahi. Gida jadida dhufe ani joomina mucaa bulluqa kana harka kennaa rabbii jedhi. Baasi waan baaste bannaa. Anaa shamara wajjin akka barbaade ta'u yoo fidde ani siif bootaan kennu wallaahi billahi. Abdi. Marqabu. Kun sii miti deem kun ana deemine. Kun ana. اي Ayi jedhaan viidiyoo كوني maxxansaa. سيكا كبرا كبرا باسي كجد متان كجد Cinjedhu harka kennadha daqiiqaa 15 isin والله kenna. كان كنا صورة متي وصور فيديو تيار كان كنا نبيبي ما شمرة صورة Wallaahi ka rabbiin argu kennadha harkan kennattani. لكن أبدي جت أنا سوى كيسة تشمرة وجه مودرس تدلعا أولا صورة كهودا دامن دنو فيما تيجي شمرة No, dubbiin akkasii miti ta'a. في دقيقة وان برا فيديو جرات garam boje de jatina jalarti ti dawal te abdi ay de bo mas ko Daqiiqaa 10 fudhatan. وجولة سكت ربيبي كاس أسفر الرات مزمر Wallaahi rabbi nagaa naan godhin. Nama kan hin beekan yoo isin diddan hangabbaasuun kiyyaafan qabu ta'a harka kennadha. والله بالله Sagalee keessa wajji fida waa hunda gabbaasa gaafa gabbaasa immoo tiitti wanni illeen kararraa gorti an waa ofitti amanee
Mijatti tana guyyaa sadi booda isinit jijjiiramte isinin jala. San dandeetta jendee bar yoo ati La warra la muzammil amma beeta rakkoon maayin beeta rakkoon guddaan. Anna dhibaa bargitee ijoolleen tu darabiyaa tun biyya biraatti bootu jaalalaaf. Maali jennaan waan harkachuu hin dandeenye. Waan harkitee dhiyaachuu hin dandeenye walitti yaane walitti bu'aan qabu. Maaliif jennaan